Nyaachuus nyaachisuus dinnaan hiriyoonni koo natti qabamanii. Yaa marartuu ko abdii jiruu ko waa'uma keetii yaaddoofite galgalli keenya mul'anni boontuu gufuun nu dhooftu burkuteetu gaaddi sodaati murtoo walii fi goomee nagaa keessa natti biifi. Ani maqaan koo XM yookiin immoo MM jedhama. Kan inni itti dhaladhee guddadhe godina Arsii Lixaa aanaa Kofalee bakka jedhamu keessatti. Akkuma umriin koo barnootaaf ga'eenis maatiin kiyyaa mana barnootaa na galchanii mana barumsaa Roobaa jedhamu keessatti kutaa 1 hanga 8tti baradhe. Maatiin kiyyaa ijoollee 9 qabaatanis haa ta'uutii garuu dubartiin ana qofaadha. Anumtuu kadhata meeqaan haadha koof dhumarratti argame. Kutaa 1 hanga 3ffaatti homaa waan tokkoyyuu hin beeku. Kutaa 4ffaa ergan galee booda garuu ijoollee ganda keenyaa waliin hiriyoota waliif taanee daree tokkotti galmoofnee waliin barachuu eegalle. Egaan kutaa 5ffaa yeroon baradhu dhagaa xalayyaan yeroo jalqabaatiif naaf barreeffamte muuzee yookaan ammoo dura bu'aa daree keenyaatu waraqata xiqqoo tokko maree harka kiyyatti laate. Anis xalayyaan haala kanaan namaaf barreeffamuu isaa waan hin beekneef calluma jedheen korojoo kiyya keessa kaa'een manatti galeen bakka maatiin kiyya hin jirretti baneen yeroon dubbisu mata dureen isaa xalayaa jaalalaa jedha. Anis naasuudhaan hollannaan xalayaa sana hanga dhumaatti dubbiseen maatiin kiyya battala dhufanii waan narratti argan waan natti fakkaateef abidda keessa buuseen gube. Bulees dargaggeessa xalayaa kana naaf barreessetti kolfuu fi haasa'uun alatti homaa deebii inni barbaadu hin kennineefi. Yeroo sanatti jaalala kan natti fakkaatu waliin haasa'uu kolfuu fi gammaduutu akka jaalalaatti natti argama. Haa ta'uutii garuu jaalalli hiriyyummaa kanarraa adda ta'uusaa kan hin bare yogguun kutaa 7ffaa seenudha. Yeroon kutaa 4 baradhurraatii kaasee hanga kutaa 7tti daree tokko kan na waliin ta'e dargaggeessa maqaansaa KE jedhamtu ture. Inni duuba keenya yeroo taa'u anaa fi hiriyoonni koo immoo fuuldura isaa teenya. Anaa fi hiriyoonni koo hojjaan keenyillee yeroo sanatti xixiqqoo waan tureef ol kaanee gabatee gurraacharraatii bakka nutti hin argamne ilaaluudhaaf yeroo taa'umsa irraatii ol kaanu dargaggeessi kun duuba keenya waan tureef taa'umsa keenya nu jalaa butee anaa fi hiriyoonni koo lafatti kufnee dareen guutuun harka walitti rukutee nutti kolfaa nutti iyya ture. Nuufis yeroo sanatti haasoo waan ta'eef waan tokkoyyuu isatti hin dubbannu. Barataan kunillee barnoota isaatti baay'ee qaxaleedha. Daree keenya keessatti 1 hanga 3tti baha. Baay'ee taphatee baay'ee waan nu kofalchiisuuf amala isaallee anaa fi hiriyoonni koo baay'isni jaallanna. Kutaa 6tii kaasees yeroo boqonnaa keenyaa anaaf inni qofaatti waliin haasa'uu fi yeroo walii jalqabne jechaan utoo hin taane gochaan akkana jaallatu natti himuu fi na beeksisuus eegale. Haa ta'uutii garuu otoo walitti himiin lamaan keenyuu jaalalaan wal miidhamuu eegalle. Otuma kanaan jiruu kutaa 7tti dabarre. Dargaggoota hedduutu gaaffii jaalalaa xalayaadhaanis ta'ee afaaniin na gaafata. Ani garuu kansaa qofa eegaan ture. Booddeerrattis dargaggeessi onnee koo keessa jiru kun hiriyaasaatti akkana jedheen hamata. Ani baay'ee toon ishee jaalladhu jaalala koo na hubachuu diddee jechuudhaan hiriyaasaatti yeroo himu hiriyaansaa utuun mana barumsaatii galaa jiruu dhufee gurra kiyya buuse. Anis yoom afaanii baasee na gaafata kan ammasitti dubbate kana yoo dhiira ta'e ana dubbatu jedheen deebiseefi. Hiriyaansaas haala kana erga hubatee booda lamaan keenya walitti fidee akka waan kana haasofnuuf karaa nuuf bane. Dargaggeessi kunis yeroo jalqabaatiif sin jaalladhaa naan jechuun afaan isaatiin na gaafate. Anis jaalalli walii lamaa tokko kan ilkaanii tokko immoo kan iftaaniiti. Kan iftaanii yoo ta'e tole haa ta'u, kan ilkaanii yoo ta'e immoo asuma irratti haa dhaabbatu. Kan iftaaniif kan na eeggatti yoo ta'e hanga kutaa 10ffaan xumurutti naaf obsiitii maatii kootti ergattee maatiin koo tole yoosiif jedhan na fuutee mana keetti na galfattee wanta barbaaddu narratti raawwattaa waan feetes siifan kennaa hangasitti garuu obsitee na eeggachuu keetiif waadaa naaf galii jedheen deebiseefi. Innis tole naan jedhee battaluma sana gammadee waadaa anaaf gale. Anaaf inni mana barumsaa keessatti wal jaallanne malee bakkee baanee waliin illee hin dhaabbannu. Yeroo mana barumsaatii baanu inni kallattii mirgaan yeroo manatti galu ani immoo kallattii bitaadhaan gara mana keenyaatti hin gala. Namoonni kana
duratti gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessanii ani deebisuuf hin dide otoo nuti bakka kanaa naannoo keetii jirtu akkamitti nama naannoo keenya hin taane jaallattaa nuutiin akkam nu tuffattee jechuudhaan guyyaa gara guyyaatti natti ka'uu fi dubbiin taane anaaf isa gidduu oofuu jalqabanii. Anaaf isa walitti buusuufis yoo xiqqaate xalayyaawwan 4 guyyaa guyyaatiin daftara koo keessatti argama. Dubbiin isarrattis ta'e anarratti dubbatamu gara jalqabaa irratti nanaasisuu jalqabanis booddee garuu dubbii manamaadhaa anaaf isaatiin gargar baasuuf jechootaa fi gochaawwan kalaqamanidha jedheen tuffadheen bira darbuu jalqabe. Namoonni na barbaadan xalayyaa dabalatee kennaafaa daftara koo keessas ni kaa'u. Haa ta'utii garuu kennaa isaaniis xalayaa isaaniis kennaa keessanis jaalala keessanis hin fedhuu ani qabameeraa jedheen deebisaafi. Intala dhibbi hawwe tokkotu fuudhaa jedhama mitiire. Anis tokkomti qofa booddee akkana fuudhu waan hin bareef isuma qofa irratti jaalala koon jabeesse. Haamilee ani isaaf qabu cabsuufis mucaa abbaan qabne mucaa hiyyeessa ta'eef akkam waadaa galtaa jechuun yeroo hedduus natti dubbatu. Haa ta'utii garuu waa'ee isaarratti homtuu ana harkatti milkaa'uu hin dandeenye. Jaalalli yoo jiraate waan hundumtuu akka jiraatutti abdii godheen rabbiin kadhannaadhaan ittiin bu'an ture. Asuuko marartuuko asuuko gulmaako asuuko buqamtuuko asuuko sumabdiinko. Mana barumsaa keessatti na waamee yaada tokkollee na waliin haasa'uuf yeroo dhufu baay'ee isa maddii dhaabbachuu waan hin sodaadhuuf yaada inni dubbate otuman dhagahiin tole jedheen biraan darba. Otuman jaalladhu baay'een isa sodaadha. Yeroon isa bira gahu bakakkaa wayiitu gidduu keenya waan dhaabbatu natti fakkaata. Akkuman armaan oliitti isinitti hime obbolaawwan dhiiraa 8 fi maatiin kiyya ana dubartii tokko qofaa waan qabaniif abbaan koo ganamaaf galgala na gorsa. Ati dubartii tokkitti nuti mana kana keessaa qabnu waan taateef hadaraa kee seeraan nuuf baradhu bakka gaariis nuuf gahee wanta qalbiin kee jaallate hunda siif ni goonaa anaan jedha ture. Anis maatii kootti baay'een gammada. Anis yaa rabbi kiyyaa tokkitti dhiira keessatti na uumtee tokkitti maqaa abbaa ishee nyaattu otoo hin taane tokkitti maqaa abbaa ishee baaftu na godhi jedheen yeroo hundaa rabbiin hin kadhadha. Alhamdulillah hanga har'aatti illee maatii kiyya gaddisiiseen hin beeku. Sababa sodaa fi kabaja maatii kootiif hin qabuuf jaalallee kiyya waliin illee dhaabbadheen argamuu hin fedhu. Yeroo karaa irratti walitti dhufnullee haala laaleen gaaf nan dubbisaa gaaf immoo akkan argineetti lufeen bira darba. Innis wanta kana baay'ee natti qabama ture. Guyyaa tokko kutaa 8ffaa yeroo barannu qorumsa moodeelii fudhachuudhaaf guyyoonni muraasa yeroo nu hafan jaalalleen koo kun mana koo goodduu jedhe na gaafate. Ani immoo lakkii mana kee hin dhufuu dubbiin baduu babbaduu ni danda'a jedheen isa dide. Wanta kanattis baay'ee natti qabamee anarraa na shakkuu fi narraa fagaachuu eegale. Kanaan booddee anis baay'ee waan isan jaalladhuuf isa dhabuullee waan hin feeneef xalayaa barreesseen jalqaba waadaa naaf galtee yaadadhu hanga kutaa 10 xumurree maatii kiyyatti ergattee maatiin kiyyaa tole siif jedhanitti waadaa naaf galtee jirtaa waadaa kee hin dagatiini jedheen dhumarrattis nagaatti jedhee barreesseen xalayaa kiyya isatti kenne. Innis dhiifama na gaafatee walitti deebinee moodeela keenyas qoramnee ministirii kutaa 8ffaas qoramnee xumurre. Akkuma qormaata ministirii qoramnee xumurreetti barattoonni qoraman hundi gara hoteelaatti ba'anii affeerraa waliif godhu. Jaalalleen obboleessa kiyyaa akkanuma kutaa 8ffaa ministirii waan qoramteef obboleessi kiyyaa anaaf jaalalleesaa hoteelatti nu affeere. Dhumarrattis jaalalleensaa kun obboleettiin kee har'aaf ana waliin haa bultuu waliin taphachaa bulla jettee obboleessa kiyya eeyyamsiistee gara mana isheetti na fudhattee deemte. Otuu waliin deemaa jirrus jaalalleen koo karaatti nutti dhufee lamaan keessan isin affeere malee jechuun nyaataa fi waan akka shayii kana nu affeere. Kanaan booddees jaalallee obboleessa kiyyaatiin har'aaf jaalalleen koo ana waliin haa bultuu ati deemii jechuun ishee gaafate. Isheen immoo imaanaatiin obboleessa isheerraa waan hin fuudheef sitti dhiisee hin deemuu morma koo ta'a malee jettee isa didde. Erga kanaas jaalalleen koo wanta godhu dhabee yoo na sodaatte atumtuu koottuu lama ta'aatii mana kiyya keessa bulaa jechuun ishee gaafate. Asuuko asaantuuko asuuko waanuufiiko
asuuko musimbooko. Kanarratti sadan keenya walii gallee mana jaalallee koo wal qabannee deemne. Guyyaa kana jaalalleen koo wanta fedhu na gaafate. Haa ta'uutii garuu ani yeroos waadaadha waan ta'eef anarraa siqiitii ciisii yoo harkuma koollee tuqxe walitti buunee gargar baanaa jedheen isatti dubbadhe. Innis aaree halkan sana utuu waa tokko natti dubbatiin bulees na oodee anaa fi jaalalleen obboleessa koo wal qabannee gara mana keenyaatti galle. Firiin qormaata ministirii kutaa 8ffaa nu dhufee anis kutaa 9ffaa jaalalleen koos kutaa 9ffaa barachuu eegalle. Haa ta'uutii garuu walitti buunee waan jirruuf lamaan keenyuu walitti hin dubbannu. Dareen keenyis garaa waan ta'eef yeroon barnootaa keenyallee adda ta'ee ani ganama yeroon baradhu inni galgala barata. Yeroo inni ganama baratus ani immoo ganaman baradha. Yeroo wal bira dabarru karaa irratti ija keessa wal argaa wal ilaalaa wal bira dabarra. Haala kanaan barnoota kutaa 9ffaa seemisteera geenye. Guyyaa tokkoyyuu wal dubbisnee hin beeknu. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo kun seemisteera gahee barnoota isaa addaan kute. Maaliif barnoota isaa akka inni addaan kute haala ittiin itti siqeen gaafadhu wallaale. Haa ta'uutii garuu jaalalleen obboleessa kiyyaa jaalala keenya waan beektuuf akka nu araarsituuf nan ishee kadhadhe. Isheenis tole jettee itti siqxee yeroo gaafattu araaramuu akka inni barbaadu natti himte. Lamaan keenyaanis walitti nu araarsite. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo nama gara biraa waliin akka ani jirutti na shakka. Haala salphaatiinis na amanuu dadhabe. Ani garuu kolfaa fi tapha gammachuu hariyoota kiyya waliin hin qaba malee hariiroo jaalalaa eenyuma waliin iyyuu akka hin jalqabnee fi ammayyuu onneen koo suma qofaan akka hin jaalladhu nitti hime. Yeroo walitti araaramnu kana ani barnoota koo kutaa 10ffaatti darbeera. Inni immoo irra deebi'ee barachuuf kutaa 9ffaa deebi'ee galmaa'ee jira. Jaalalleen obboleessa kiyyaa walitti nu araarsite malee anaaf inni garuu guyyaa araaraa sana malee walitti hiikamnee walitti haasofnee hin beeknu. Araarri keenyis araara nuuf hin taane. Otuma wal arginuu otuma wal ilaalluu karaa irratti otoo waliin dubbisiin wal bira dabarra. Kanaan otoo hin jiruu maatiin kiyyaa kutaa 10ffaa booddee gara biyya ambaatti akkan deemuu qabu na gaafatanii. Anis fedhii akka hin qabne nitti hime. Haa ta'uutii garuu waggaa tokko guutuu na kadhatanii booddee irratti abbaa kiyyaan hanga kanaa diduun qaboofiin jedheen tole isaan jechuun kutaa 10ffaa yeroon baradhu gara dhumaa jila magaalaa Hawaasaa deemeen paaspoortiin baafadhe. Kanaan booddees obboleessa kiyya waliin gara magaalaa Finfinneetti imaluun viizaa koo gara biyya ambaatti argadhe. Kana gidduutti firiin qormaataa waan dhufeef obboleessi koo intarneetii irraa laalee barnoonni afaan Oromoo firiin kee D waan si jalaa dhufeef dorgommii kamiyyuu si galchuu hin danda'u naan jedhe. Anis dura abdii fi garaa malee gara biyya ambaatti kanan viizaa ergadhe. Amma garuu ofii koo otoo firii koon ilaaliin abdii guutuudhaan viizaa koo eeggachuun eegale. Ji'oota muraasa booddees viizaan kiyya naaf dhufe. Anis jaalallee kootiin yeroo dhumaadhaaf itti bilbileen ani kanaan booddee biyya ambaatti deemuu waan hin barbaaduuf namni biyya ormaa deemu immoo deebi'uus dhiisuus waan danda'uuf wantan si balleessi hundumaaf dhiifama naaf godhii ofuma keenya shakkite malee anis irratti hanga yoonaa badii tokkoyyuu hin dalagne jedheen isatti hime. Innis hanga yoonaatti waadaa kiyya kan eegde yoo ta'e kutaa 10ffaa yeroo xumurtu waadaa naaf galte waan qabduuf biyya ormaa deemtee kabaja kee ormi nyaachuurraa anumti waggaa amma kana si jaallate haa nyaadhu waliin haa ciifnu jedhee na gaafate. Anis dhugumatti waadaa siif galeen jira. Haa ta'uutii garuu waggaa tokko oliitiif jaalalli keenyi adda citee wal miildhachuu waan dadhabneef waadaan koo waggoota hin beekamneef dheerateeraa yoo na jaallatte hangan deebi'utti na obsii jedheen deebiseefi. Innis tole naan jedhee waan baay'ees waliin dubbannee jaalala keenya duraatti anaaf inni walitti deebine. Kanaan booddees viizaan kiyya naa dhufee gara biyya ambaatti ni male. Innis barnoota isaa kutaa 10ffaa xumuree kolleejjii dorgomee gara Booranaatti barsiisummaadhaafis ramaddiinsa gahe. Har'a hojii barsiisummaa erga eegalee waggaa 5 xumuree jira. Ani immoo ergan biyya ambaa deemee waggaa 8 lakkoofseen jira. Har'ayyuu jaalalaan kabaja kiyya eeggadheen jaalallee kiyya eeggachaan jira. Anis hanga har'aatti baay'een isa jaalladha. Innis baay'ee na jaallata. Haa ta'uutii garuu isaan hiriyoonni isaas ta'e maatiinsaa yaa gurbaa ati maal taatee mucayyoon kun siin maaliin qoricha maaliin si tuqxee atoo silaa nama fayyaa fakkaattaa hanga yoonaa
dubara biyya hambaa deemte yoona isheen heerumteeyyuu daa'ima ni qabdi akkamiin ishee amantee obsitee atoo ofii fayyaa guutuu qabdaa dhaabbiin keellee bareedaadhaa waan ittiin maatii kee bulchitu dalagaallee ni qabdaa maaliif shamarra gara biraan fuutuu jechuun jaalallee koo rakkisu yoo xiqqaate waggaa 10 ol jaalalaan waliin turre inni garuu kaayyoon dhuguma abbaa gowwaa nama gootii makmaaksa jedhutti amanee anaaf abdii kennee amantii guutuudhaan na eebochaa na eegaa na hawwaa hanga yoonaatti na waliin jira anis waadaasaaf amanamiin hanga yoonaatti rabbi jalatti of eegeen isaaf hanga har'aa jiraachaan jira hiriyoonni koo garaagaraas ati maal taatee taayii hin maraattee silaa namni dhuguuf nyaatu hin jijjiiramaa ati bara baraan achumadhaa hin jijjiiramtuu yookiin hin nyaattuu yookiin immoo nama si nyaatu yoona inni si'a 50 dubartii garaagaraa jijjiiree si sobaa si goyyomsaa jira koottuu unutti heerumii bara ammaa durbummaa qabattee gara biyyaatti kan deebitu ati faaraadhaayii jechuun anatti dubbatu anis makmaaksa jaalallee kootti nan amana kaayyoon abbaa dhuguma faaraa yookiin immoo wallaalaa nama gootii jedheen deebisaafi jaalallee kiyya akka ani isa amanuu fi isa abdadhu kan na taasisee amanamummaa isaati amanamummaan jaalalleewwan gidduu jiraannaan nuffii fi tuffiin gonkumaayyuun argamu anaaf isas guyyaa har'aan kan nu ga'e waanuma kanadha qorumsatu nu gidduutti hin jiru jechuu miti haa ta'uutii garuu waliin haasofnee waliin hiiknee karaa sirriitiin furmaata waliif laannee bakka itti deebii dhabnettis waliif obsinee har'a geenyeerra rabbi hanga dhumaatti anaaf isa wal eegee guyyaa gaa'ila keenyaa kabaja keenyaan akka nu ga'uuf kadhannaa keessanitti nu yaadadha yeroo yerootiin anaaf isa sababoonni adda nu baasuuf nutti fiigan guyyaa guyyaatiin nutti ergamu haa ta'uutii garuu unuun adda baasuuf sababoonni dhufan ofii adda bahanii karaa isaanii wallaalanii nurraatii fagaatu yoo rabbi jedhe ji'oota muraasa keessatti gaa'ila keenya ni raawwanna rabbi guyyaa kanaan kabajaa fi jaalalaan qulqullummaa fi gammachuun isinaa ga'uun jedha kiyyaa koo ati anaaf dagalee jiru kooti jechootaan hangan siif ibsuun dandeenyetti baay'een si jaalladha rabbi ija nagaadhaan hanga wal nu argisiisutti jireenya gaariin siif hawwa jaalallee koo ijoollummaatii kaastee hanga har'aatti na jaallattu kee'ee kan yeroo ammaa kana nageellee booranaatti argamtu ana jaalallee kee kan ijoollummaatii kaasee siin jaalladhu XM yookiin immoo MM Saawud Arabiyaarraa nagaatti yaa marartuuko abdii jiruuko waa'uma keetii yaaddoofite galgalli keenya mul'anni boontuu gufuun nu dhooftu burkutu gaaddi sodaati murtoo walii fi goomee nagaa keessa natti biifi Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fe'atu jechaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi XM Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattanii hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya XM seenaa kee bareedaa fi baay'ee namatti tolu nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 dhugaatti seenaa kanarraatii hedduu akka barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu seenaan jireenya yookiin seenaan jaalalaa obboleettii keenya hunda keenyaaf barumsa guddaa akka inni ta'u abdii guddaan qaba qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe illee kana fakkaatti hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan illee kabajaan isiniin gaafadha akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 yaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shomeeti qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan fayyaaf nagaa isiniif haa ta'u horaa tura yaa marartuuko abdii jiruuko waa'uma keetii yaaddoofite galgalli keenya mul'anni boontuu gufuun nu dhooftu burkutu gaaddi sodaati murtoo